Hayyoonni biyyattii guddina biyyaa keessatti gumaacha isaanirraa eegamu ba'uu qabuu fi gidduu kanaa dhaabbilee barumsaa olaanaa keessatti mareen mata duree ijaarsa biyyaa keessatti gahee hayyootaa jedhu geggeeffamee jira. Nutis qophii keenya addaa har'aa kana keessattis maree geggeeffame kana ilaalchisnee turtii yuunivarsiiwwan garaagaraatti taasifnee yaada walitti qindeessine qabannee dhiyaannee jirra. Daawwattoota keenya kabajamoo isinis nu faana turaatii nu daawwadhaa. Isiniin jenna jalqabarratti mareen geggeeffame kuni barbaachiftummaan isaa maalii yaada jedhurraa haa eegallu. Mootummaan yeroo ammaa kana hayyoota biyyattii keessa jiran hunda gaheen isaan guddina biyyattii kana keessatti qaban maal ta'uu qaban jedhu irratti marii akka gaggeessanii fi gahee isaanii akka fudhatan yuunivarsiitota hunda keessatti yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jira. Yuunivarsiitota keessatti qofa osoo hin ta'in civic society akkasumas immoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa biyyattii keessa jiran gara namoonni 500 ol leenjii kanarratti hirmaatu jedhamee yaadama. Leenjiin kun leenjii sirriitti itti yaadamee qophaa'ee fi hayyoonni biyyattii kana keessa jiran gaheen isaanii olaanaadha jedhamee akka mootummaattis itti amaname. Guddina biyya kanaa keessatti keessattuu immoo rakkoo jiru furuu irratti hojiiwwan hojjetaman beekumsaa fi dhugaa irratti hundaa'anii rakkoonni hawaasaa fi uummata keenyaa sirriitti ilaalanii mootummaanis ta'ee qaamni biraa akkaataa itti rakkoolee jiran kana furuu danda'an an dhufuu danda'u hayyotarraa jedhamee waan yaadamuuf mariin gaggeeffames marii xumurattis immoo akkaataa inni konkuluur ta'es samaraayizdi ta'es barsiisonni keenya hojjettoonni bulchiinsaas ta'ee akkasumas teeknikaal istaafoonni baay'eetti gammadanii. Mariin kunuu kan godhamuuf tokko kana qorannoowwan gaggeeffamanii hafan yoo jiraate qorannoon biyya kana fuula duratti tarkaanfachiisuu danda'an yoo jiraate hayyoonni hin kaasu waltajjii kanarratti hin kaasu. Qaama mootummaa amma baay'een isaanii warra boordii yuunivarsiitii hoogganu kan marii kana gaggeessaa jiran. Isaan kun baay'een isaanii ministeerota qondaalota mootummaa olaanaa warruma baay'een isaanii warruma yuunivarsiitii keessaa ba'an jechaadha. Kanaaf walitti dhiyaatanii mari'achuun kun gahee isaanii ba'uun alatti wanna isaan ifaajanii mootummaan immoo hin hubanne yoo jiraate wal hubatanii wajjin hojjechuuf karaa bana jechaadha. Hayyuleen kuni mareen akkanaa kuni qophaa'umsaa barbaachisaa fi gaarii ta'uusaa kaasuudhaan shoora isaan qabanii akkaataa yaada ittaanu kanaan kaasanii jiru. Amma immoo haalli biyyi keenya irra jirtu ijaarsa biyyaa ilaalchisee nation building jedhamu. Nation building yeroo baay'ee kan barbaachisu society violence ta'e tokko humnaan jeequmsaan waan fedhe argachuuf dorgomaa ta'uuf power yookaan aangoodhaa fi qabeenya fudhachuu competitionii keessa kan gale gara nageenyaatiin akka fudhatu kan godhu gochuudhaa fi biyya ijaaruun barbaachisaadha. Kana keessatti egaa especially siyaasa keessatti waa sadiidha kan barbaachisu siyaasa dhugaa gaggeessuudhaaf. Tokko yaada barbaachisaa idea isa jennu kana. Lammaffaa immoo individuals jennu namoota yaada kana galmaan ga'uu barbaachisa. Sadaffaa immoo institutionii yaada kana galmaan ga'uu danda'an three eyes yeroo baay'ee muummichi ministeeraa keenya jedhanu kana barbaachisa. Kana keessatti yeroo ammaa kan ilaalamu akka biyya keenyaatti yaadaan dorgomanii aangoo qabachuu taayitaarra dhufuu yookaan immoo waan barbaadan argachuu utuu hin ta'in waan akka political market place jedhamu gabaa politikaa yaadaan argachuu utuu hin ta'in qarshiidhaan bituu miidiyaa bituu wantoota adda addaa bituu namoota bituu loogii uumuu jira. Kana keessatti hayyoonni gahee guddaa taphatanii kana cabsanii gara yaadaatti dhufanii biyya ijaarsa keessatti dorgomaa akka ta'e ba'u biyyattiin akka guddattu booddeetti akka hin deebine kanaan dura guddoo kan tuute guddummaa isitti fufuusuu akka dandeessu kana irratti gahee cimaa beekumsaanis taphachuu danda'u jechuudha. Gurguddina biyyaa keessatti xiyyeeffannoo adda addaatti kaawwamee jira. Keessumaa'uu gara guddina biyyaa kanarratti ijaarsa biyyaati irratti yookaan state building kan jedhu kanarratti yeroo ammaa kana maali political market kan jennu yookaan immoo bakkee gabaa kan jennu tanan biraa immoo
ilaalchumti uummataa ilaalchumti warrumti baratee turre cinaa yookaan fageenya yookaan immoo finxaaleyyii jennu qabatee polarizeeshinii adda addaa uumee biyya kanatti farra ta'aa akka jiru kanarratti immoo ga'een keenya maal ta'an jennu irratti sirriitti mari'annee jirra. Keessumaa'u isteet buildingii kanarratti warri barate barsiisota haa ta'u barataan jennu warri barate kuni maal kontribuushinii isaan jedhu irratti sirriitti bal'inaan haasofne. Tokko tan mootummaa irraa eeggamu sin jira tan nurraa eeggamu harka guddaan tan nurraa eeggamu hin jira. Ani keessatti allaala akka daawwitii keessatti rakkoonni jiru kuni anis gumeechuu barbaadu narraa hanga eeggamee hin goone an jedhu ofirratti allaala akka maquma kiyyaan irree ta'uu baatu akka nama baratee tokkootitti maal buufne yoon jedhee ilaalu uummanni kun waggaa hojjechaa jiran nu maal buufne yoon jedhu of keessa hin dhaba. Biyya ijaaruu keessatti biyya gara fuulduraatti deemsisuu keessatti gaheen hayyootaa olaanaadha. Gahee furtuu taphachuu danda'u jedheen yaada. Kana jechuun maal jechuudha? Waan isaan irraa eegamu ogummaa qabaniin, beekumsa qabaniin, ilaalcha gaarii qaban sanaan fayyadamanii biyya waan ijaaruu danda'u waan baay'ee gumaachuu danda'u. Warra ilaalcha bakka biraa qabaatan illee sirreessanii ol mari'atanii ol duukaa karoora tokko qabatanii ol duukaa hojjechuudhaaf mariin kun bakkee guddaa qabachaadha. Keessumaatti yeroo ammaan kun yeroo jijjiiramni adda addaa saffisaan takka ituu hin hubatiin sirriitti ituu hin hubatiin illee saffisaan karaa deemaa jiran waan ta'eef yeroo kanatti hayyoonni moggaa dhaabbatanii waan deemaa jiru ilaalutu hin ta'in ingeej sirriitti itti hirmaachuun barbaachisa jechuudha. Booda egeree keenya murteessa jijjiiramni jiru kun kanarraa qofatu hin ta'in egeree biyya kanaa egeree uummata keenyaa egeree akka dhuunfaatti illee egeree keenya waan murteessuuf kanatti aktiivili ingeej gochuun hin barbaachisa. Biyyi keenya rakkoo walxaxaa hedduu keessaa dabartusi fuuldurri ishee abdii qabeessa waan ta'eef hayyoonni biyyattii ceesisuudhaa fi biyya ijaaruu keessatti hojiin yookaan ga'een isaanirraa eegamu guddaa ta'uusaa hubachuu qabu jedhu yaada kennitoonni keenya. Tokko biyya kana ceesisuu keessatti ijaaruu keessatti ga'een isaan hojjetan baay'ee guddaa waan ta'eef kanaaf galtee ta'uu danda'u individual attitude irraa jalqabee qaama biraa barsiisuu fi qorannoodhaan deeggarame mootummaadhaaf poolisiidhaaf galtee waan ta'u wantoota adda addaa dhiyeessuu irratti qorannoo adda addaa dhiyeessuu irratti hojii guddaatu eeggama. Lammaffaan instituushinii ijaaruu keessattis instituushinii ijaaruu gizee jennu instituushinoonni ijaaraman jiru. Akkaataan isaan ijaaraman siyaasaa fi mootummaa jiru wajjiniin bifa walitti hidhameen odoo hin ta'in independent institution ijaaruu irrattis hayyoonni gahee isaanii bahuu qabu. Yoo mootummaan jijjiirames yoo paartiin jijjiirames yoo qaamni amma jiru kun bakka hin jirres institutioniin itti fufuu qaba. Biyyi itti fufuu qabdi. Kanarratti ijaarsa institutionii keessatti gaheen hayyootaa baay'ee guddaadha. Akka biyyoota kamittuu developed nation laallutti including prime minister ingiliziin amma ji'a lama ji'a sadii keessatti prime ministeroota lama sadii jijjiiran. So odoo kun Afrikaa keessatti ta'e biyya keenya keessatti ta'e maaltu dhufuu danda'an jedhu sun laaludha. Aadaa siyaasa keenyaa fooyyessuu irratti wal balleessuu odoo hin ta'in wal danda'anii yaadni aguma fe'ellee garaagarummaa yoo qabaate akka biyya fayyadutti akka dhaloota fayyadutti qabatanii deemuu aadaa siyaasa keenya irratti hojjechuu jechuudha. Kan biraa institution building dhaloota boruutiif kallattii kamiin iyyuu haa ta'u karaa mijeessuu gahee ofii taphachuu daangaa tokko malee keessattuu immoo maaltu kaawwame dur bu'aadhaaf qofatu hojjetama namni wal dorgomaa yookaan dhaabbileen biyyi wal dorgomaa bara kana garuu walii galteedhaan hariiroodhaan hojjechuutu barbaachisaadha collaboration. Biyya ijaaruu jennee maree geggeessine kana keessatti waa'ee ijaarsa biyyaa muuxannoo garaagaraa ilaaluun barbaachisaadha kan jedhan hayyoonni kun yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti rakkoo hin qabnu biyya ijaaruurra yaadni bibittannaa'aa qabaachuutu jira waan ta'eef yaada tokkoomee qabaachuu dadhabuu keenya nu rakkise waan ta'eef sana sirreeffachuun nurraa eegamas jedhanii jiru.
beektonni waa'ee nation building irratti haasa'an kuni nation building fiixaan baasuudhaaf duraan dursee kan nama gaddisiisu biyya keenya keessatti umrii dheeraa biyya qabdu biyya guddina dursee guddinaan kan beekamtu hanga yoonaa nation building hin xumuramuu hin dandeenye. Hagara mangist ግንባታ ni jedhamu kun xumuramuu hin dandeenye. State formation ni jedhamu kun xumuramuu hin dandeenye. Kanammoo maaliin agarsiisa wenne nation building yoo jiraate uniform identity jiraata. Oliigal waan tokko irratti oliigaluu jiraata. Amma garuu akka biyya ta'etti yoo dhibe sandaqa alaamaa irratti illee waliin gallu bar. National hero illee hin qabnu bar. National anthem faaruu biyya oliigalaa irratti illee waliin gallu bar. Waa hedduu irratti oliigalaa hin jirru. Caafiif caafii dhaabbannee dhagaa walitti darbataa jirra. Kun maal agarsiisa? Biyyattiin ijaaramtee xumuramuu hin dandeenye. Ijaarsi biyyattii keessumaayyuu booddeetti deebi'uusaa agarsiisa. Gadi taa'anii yaada mo'ataa, yaada biyya ijaaru gara handaaraatti caafii wal lamaanitti kan ba'an wal harkisuurraa bilisa kan ta'e gara giddu galeessaatti yaada giddu galeessaa fidanii hawaasa kana ijaaranii biyya kana gara badhaatitti jijjiiruun ga'ee hayyootaatti kan hin jedhuun qabaan. Gama biyya keenyatti yoo dhufnu biyyi keenya rakkoolee garaagaraa ajaja mootummaan tokko dhufuun rakkoolee walumaan dhufan. Kana mootu hayyoolee sadarkaa garaagaraa jiran waliin mariin osoo taa'ame galteen hayyoota irraa osoo fudhatame rakkooleen kun hidhatu jedhee yaada. Hayyoonni gahee olaanaa qabu. Guddina biyya tokko keessatti ijaarsa biyya tokko keessatti ijaarsi biyya tokko kan yeroo tokkoon xumuramu miti. Amma dhagaa bu'uuraa kaa'uu danda'a hayyoonni amma jiran hayyoonni ta'an immoo qaamolee mootummaa waliin ta'anii sadarkaa garaagaraa jiran waliin ta'anii itti fufiinsan itti deemu. Biyyi keenya nageenyaa fi dursa kennuu isa jedhu yaadni nagaadhaaf araaraa fi amma kennite hedduu gammachiisaadha. Ammallee nagaa fi araara amma jalqabdee kana cimsitee itti haafuftus jedhanii jiru hayyoonni kun yaada kennan keessatti. Akkuma mootummaan keenyas yeroo baay'ee jedhutti lolaanii wanni dhufu hin jiru. Jaalalaan waan baay'eetu dhufa. Beekan fiiziksii tokko maal jedhaa? Peace never come with war ila. Only comes through negotiation jedha. Maal jechuu barbaadeetinni humnaan jaalalli dhufu hin jiru. Jaalalli hunduu jaalala aniinan dhufa. Waliin haasa'uu fi ilaa fi aniidhanii Tarabeezaa zuuraan hawaasaan dhufaan jedhan qabani. Anis isa tana mana. Duraanus jaalannee seenne giddiin nu seessise. Amma moo akka feesaa ta'u abaluusaa mo'atu abaluusaa dhiisu. Amma moo wanteessani ittiin gammadaan mataa kootiin ta'uus qaba. Dinagdeen biyya kanaa balaa kanaan gadi xirrachaa deeme namni ba'eetoo galuu dadhabee jira. Kanaan immoo dura san barbaadame haraaraan itti deemuun sirruma gizee baay'ee gizee sanii ja'a yaallamee ture. Amma immoo dhumarrattis ta'u ishoo inni fudhannuudha. Kana garuu qabsiisee mootummaan tarkaanfii inni fudhate sun baay'ee jaalatamaadha. Uummata keessatti soo ta'e ani bakka uummataa buubaadhu nama baay'een hoggaasofnu ilumaayyuma ture didduma ta'ee ture malee dhiigni tokko dhangala'uu hin qabu. Ikoonomiin tokko dhangala'uu hin qabu. Biyyi kun iyyummaatti deemaa jirti. Ijaarsuma biyyaati irratti immoo tokko taane malee hin taatu. Mootummaan haadha fi abbaadha. Garaa bal'achuu qaba. Warri haree maddiitti ba'in jira. Haarus mootummaan akka haadha fi abbaatitti ijoollee isaatitti ilaalee daandii harka 75 yootti deeme 25 jarsu nu as deeme araaramuu giddiidhaan jedhuun ilaalcha qaba. Guddinni diinagdees, guddinni siyaasaas, guddinni hawaasummaas jiraachuu kan danda'u yoo nageenya jiraatedha. Nageenya irratti komproomaayizii jiraachuu hin qabu. Nageenyaaf gatiin kaffalamuu gatii guddaa dhamee fudhatamuu hin qabu. Gatiin kamiyyuu kaffalamee nageenya argachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif ogeeyyiin adda addaa kan jedhanu there is no bad peace and a good war jedhu. Nageenyi gadhee ta'e hin jiru, waraanni gaarii ta'e immoo hin jiru jedhu. Kanaafuu nageenyi gadhee ta'e kan jiraanne nageenyaaf baasika baasnu hundumaa baasuun barbaachisaadha. Barga warra kaabaa gara nageenyaatti akka dhufanu kan godhe injifannoo raayyaa biyya keenyaa fideedha. Injifannoodhaan immoo yeroo hundumaa waraanni immoo waraanaan hin xumuramu. Ta'anii diskasii gochuudhaan waliin mari'achuudhaan waan kennuu qaban kennanii waan fudhachuu qaban fudhataniitu kan xumuramu. Haala kanaan mootummaan keenya gara bal'eessa ta'ee
gara yaada walii galteetti deemuun gara mareetti deemuunsaa baay'ee guddaa kun baay'ee gaariidhaan jedha. Kanaaf warri kaanis gara TPLFittis kan jedhamu koomitmentii barbaada kana. Mareen gartokkee duwwaan yookaan fedhiin gartokkee duwwaan gara nageenyaatti hin fidu waan ta'eef haaluma Dawuu Afrikaa irratti waliigalan sana waliigaltee sana itti fufanii nageenya mirkaneessuun baay'ee barbaachisaadha. Nageenya malee akkasumas hin jiru guddinni kamiyyuu mirkanaa'u hin jiru. Kabiraan mootummaan kan ilaalu biyyattiin akka biyyaatti tarii hundumaarra nageenya ol ga'uu qaba. Nageenyi gartokkeen hin jiru. Nageenya gartokkee mirkaneessinee biyya guddisuun hin danda'amu. Agara mangis ግንባታን jedhamu kun hin danda'amu. Kanaafuu ilaalchumtii warra kaabaadhaaf kenname kun biyyootti biraa keessattis kennamuu qaba. Oromiyaa keessa olaallee dhugaadhaaf tasgabbiin hin jiru. Maatii isaatti deemuu amma hin dandeenyetti illee sodaa guddaa jira. Namni firri isaa du'ee gahuu amma hin dandeenyetti sodaa guddaa jira. Inni kun ammas afamuuziidhaan humna waraanaa duwwaadhaan xumuramaa yoo jennee ilaalle akka beekaa tokkotti akkana ta'uu hin danda'u. Hammamillee yeroo fudhachuu danda'a, yeroo dheeraa fudhachuu danda'a, umurii dheeraa fudhachuu danda'a, qabeenya ishee hin qabne ishee xiqqoo kana iyyuu qisaasessuu dandeenya. Kanaafuu mootummaan akkuma warra kaaniif carraa kana kenne gara kanattis carraa kennuu qaban jedhan. Kanaaf nageenya waliigalaa biyyattiitti yoo dhufeedha guddinni waliigalaa dhufuu waan danda'u. Walitti bu'insi addunyaa kamirrayyuu ni jira. Biyya kamii keessattuu yoo kanaan dura mudateera yookiin yeroo ammaa kana walitti bu'insi hin jira yoo gara fuulduraattis mudachuu danda'a. Kanaafuu walitti bu'insi biyya keenya keessatti mudate yuunikii miti. Kanaaf hoolaalle immoo walitti bu'insi kamiyyuu dhumni isaa waliigalteedhaan xumurama, nageenyaan xumurama. Kanaaf odoo danda'ame dura hambisuun danda'ame baay'ee gaariidha. Garuu immoo walitti bu'insi erga calqabamee booda walitti bu'insa sunumaan xumuramee warrattee nagaa argatee sustain godhee hin jiru. Kanaaf nagaa buusuun baay'ee murteessaadha. Forever walitti bu'insa kana keessa yookiin waraana keessa teenyee jiraachuus hin dandeenyu, itti fufuus hin dandeenyu. Biyyittiinis egzisti gochuudhaaf hin rakkatte. Kanaafuu egzistaansii biyya kanaa murteessaa wanta ta'e kan uummata keenyaaf murteessaa waan ta'e nageenya caala wanti guddaan hin jiru. Kanaaf namoonni analysiisii baay'ee duubatti deebi'anii hojjetanii odoo akkas ta'e jechuu danda'u. Wanti ta'uu qabu yeroodhaan wanti ta'e sun ta'eera. Garuu ammarra teenyee warrenne nagaan at any time at any cost nageenyi dhufuu qabaa jedheetu mootummaanis hojjechaa ture. Ammas hojjechaa jira. Gara fuulduraattis ani gara kaabaa qofa odoo hin ta'in bakka kaanittis akkaataatti nageenyi bu'uu danda'uu fi biyyi kun guutuma guututti biyya nagaa taate, biyya bilisoomte, biyya badhaate gochuu haalatti danda'amu irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf akka waliigalaatti mariin kanarrattis gaggeeffameera. Namoonni yaada isaanii kennaniiru. Almost all jechuu danda'ama. Communitiin yuunivarsiitii keenya keessa jiru nageenya amma naannoo Tigraayitti mootummaa wajjiniin paartiin achi jiru yookiin immoo qaamni achi jiru mallatteesse kana positively fudhatanii kanaaf hojiirra oolchuusaa fi hojiirratti hiikamuusaa irratti wanta isaan irraa eeggamuuf contribute gochuudhaaf waadaa galanii jiru. At the same time bakka kaanittis amma danda'ametti falli barbaadamee bifa ittiin nageenyi bakka kaanittis bu'uu danda'u irratti mootummaan akka hojjetuu fi mootummaa maddii taanee wanta nurraa eeggamu nutis contribute goonaa hin jedhus yaada kennaniiru. Nageenya buusuu keessatti peace building irratti conflict resolution irratti qorannoo gaggeessuudhaanis ta'e kana keessatti kunuunsu amma waliigaltee godhame kanas kunuunsu fiixaan akka bahu akkasumas gara fuulduraatti dippiloomaasii keessattis public dippiloomaasii keessattis olaantummaa dippiloomaasii kanaa keessatti gahee mataa keenyaa taphachuu qabna kan jedhu waliigalteen irratti gahameera. Keessumaa nuti saboonni Oromoo haalli amma itti jirru gaarii waan ta'eef isa itti jirru kana eeggannee kunuunfannee isa hafeef immoo carraaquu yaadaan walii galuu wal kabajuu wal dhaggeeffachuu qabnas jedhanii jiru.
hayyoonni kun yaada isaaniitiin. Oromoo hangani akkan ofii kiyyaa yaaduun nu waan baay'ee arganne an dhabne irraan argannetu guddaadha. Tan dhabnes yoo ilaafi anidhaan jenne yoo wal mari'anne yoo waliin teenye yoo takka taane kana caalaa hin deemna. Garuu gizee hunda tanan naafeennee guddaa qabnu san dhabuur gatteenyee mari'achuu qabna. Tokko ta'uu qabna. Nuyi facaanee waan yaannu san finnu. Tokko ta'uun giddiidha. Geeddarumsa amma dhufe kanas abaluu harka guddaa qabarree jechuu baaddu akka itti dhufe hin beekne. Meen jedhu. Geeddarumsa kunaan dhufeef wal ta'iinsarraadha. Ammas immoo kana caalaa deemnee too biyya teenya biyya Itoophiyaa tana dhiibnee biyyuma Afrikaa fuuyyuu akka dhaabbannu ta'uudhaaf nu akka neeshinii akka Oromootitti walii galuu qabna. Kan waliin galle xiqqashoo san dhiibnee isa guddaa walii galle irratti walii gallee yoo waliin hojjennee yoo dammaqnee tanamma arganne tana irratti hojjennee yookaan irratti jabeeffanne guddaatti hin ceenaa walaa dhaggeeffannu hayyuu dhaggeeffannu hundi keenya kophaatti baqachuurra tuni teenya jennee too tan dhiigan dhufte san amma immoo dabqaan akka dabarsinu nan barbaada. Akka lammii Oromootti yemmuu dhufu al tokko tokko taa'ee gullaalu maali nuyi akka waliin dhageenye akka waliin fudhanne xinnaan keenya guddaa keenya kan kabajne guddaan keenya xinnaa keenya guddisaa akka hin deemne abaarsuma wayii qabnaa ilaata kan jedhu keessa kootti quqqaamnatti dhaga'ama yeroo baay'ee na gaddisiisa dhugaadhaaf taanaan. Kompitishiniin jiraachuu ni mala garuu akka saba tokkootti guuteenya ilaallu garuu yaadaan kompiitii gochuu utuu dandeenye gaariidha. Meeshaadhaan wanti nu kompiitii goonu wal tuffachaa wanti nu deemnu godinaan wal qoodaa wanti nu deemnu eessayyuu nu geessisu. Oromoon Oromoo ta'ee biyyattii gaggeessuu kan danda'u Oromoo baay'ee zawwee baay'ina keenya irraas kan ka'e akkuma addunyaatti iyyuu maajoritiin yeroo hundumaa paawarii guddaa qaba. Maajoritii paawarii isa qabnu garuu akka nu dhabnu kan godhe wal dhaga'uu dhabuu keenya bibbittinnaa'uu keenya yaadaan bittinnaa'uu keenya wal dhaga'uu dhabuu eeguu jennu tokkummaatti dhufnu eeguu jennu yaada tokko qabaannu jechuu miti. Yaada garaagaraa qabaachuu dandeenya. Yaadni garaagaraa sun garuu taa'umsa irratti dhufee naannoo taa'umsa irratti walii gallee waliin teenyee walitti finnee walii rukunnee yaada walii rukunnee meeshaa walii rukutuu miti nama walii rukutuu miti biyya walii rukutuu miti yaada walii rukunnee waan Oromoof fayyadu keessaa tokko baasu dadhabuun keenya baay'ee na gaddisiisa. Ogeeyya baay'ee qabdi nama barate baay'ee qabdi. Isa kaaniif iyyuu akka Itoophiyaatu hin ta'in akkuma Afrikaatti iyyuu gaggeessaa kan ta'u baay'ee qabdi garuu teenyee wal mari'annee walii wajjin deemuun dhabuun keenya baay'ee na gaddisiisa. Kanaafuu kanan jedhu amma maalinni inni siyaasa irras jiru inni biyya gaggeessaa jirus akka Oromootis akka Itoophiyaattis inni biyya gaggeessaa jiru gattaa'ee waliin mari'achuudhaa fi carraa kennuu qaba. Inni iddoo biraa jirus inni qabsoodhaan meeshaadhaan biyyattii kana guddisuu dandeenya inni jedhus karaan kun karaa nama baasu miti. Jaarraa 21ffaa keessatti meeshaadhaan aangoon dhufu tasumayyuu hin jiru baay'eerumayyuu hin jiru. Kanaafuu as deebi'ee qalbii diddiirratee xinnoo tasgabbaa'ee miira keessa galuu dhiisee waan hin taane walitti darbachuu dhiisee walitti dhufee nu lammii tokko akka lammii tokkotti guddina biyya kanaatiif guddina lammii keenyaaf guddina biyya kanaatiifis olii wajjin utuu deemne gaarii natti fakkaata. Amma danda'ametti garuu mootummaan ammaa jiru kun mootummaan jijjiiramaa kun uummanni Oromoo waan isaa malu argachuu akka danda'u in all round jechuun danda'ama. Wantoota hundaanuu hojii guddaan hojjetamaa jira. Economically, politically, socially hojiiwwan baay'een hojjetamaa akka jiru hin beekna nu hubanna. Kanarratti uummanni Oromoo ammas gaaffii deebine hoo jiraate bifa waayis ta'een mari'atee marii keessatti qaama mari'achuu qabu wajjinis hunda mari'atamee wanti deebi'uu hawaata deebi'uu danda'a fees baay fees deebi'uu danda'a. Kanaaf amma dhimma qaama barnootaatiin jiru qulqullina barnootaatiin jiru qaama hojiiwwan ikonomikalii
uummata Oromoo kaapasiteetu gochuudhaaf ikonoomik riifoormii guddaatu gaggeeffamaa jira. Qulqullina barnootaa irratti lammii gara fuulduraa biyyi Oromiyaa qofa osoo hin ta'in biyyittii kana fudhatee ceesisuu danda'u barsiisuu irratti hojiin barnootaa guddaan hojjetamaa jira. Qonna irratti hojiin fakkeenyummaa ta'u hojiin baay'een hojjetamaa jira. Amma qamadii biyya alaatti Oromiyaa keessaa hin ergine jedhamee itti deemamaa jirutti jira. Hojiin baay'een keessattuu Oromiyaa keessatti baay'eetu hojjetamaa jira. Still now gaaffiin adda addaa jiraachuu danda'a. Siyaasaas haa ta'u, ani nageenyaas haa ta'u, ani ikoonomiis ta'uu danda'u, sooshaal ta'uus danda'u. Kana garuu uummanni Oromoo taa'ee mari'atee karoorfatee furuu hin danda'a.